warraga Afrika bakkanaf deebina tattamaa haa dhufu. Humna dhiiga Yesuusin deebina tattamaa haa dhufu. Warra si eegaa jiran warra si beela'an warra kan keetaa warra sitti koluu galan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sagaleedha haa ergamuuf. Hammaani dubbii kee dubbadhaa nagargaaru. Humna dhiiga Yesuusin ilillee guddaa galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri nagaa qabdan nagaan kun ammayyuu dabalee isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa har'a dubbii Waaqayyoon dubbadhaa. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irra isa jiru kaasee nan dubbisa. Akkana jedha. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa, dhaabbadhaa, deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabamiinaa jedha. Kiristoos maal akka taanuuf birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf birmaduu nu baase. Kanaafiyyuu waanjoo garbummaa jalatti deebitanii akka hin qabamneef jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Kanaaf har'a ganama kana mata duree akkana jedhu irratti dubbadha. Birmadummaatti jiraachuu waan jedhu irratti haasa'uu barbaada. Birmadummaa jechuun maal jechuudha? Akkamitti birmaduutti jiraan? Waan jedhu macaafa qulqulluun maal jedha waa'ee birmadummaa? Birmadummaa jechuun waanjoo garbummaa jalaa ba'uu jechuudha. Namni gaafa waanjootti qabamu birmaduutti jira jechuu hin dandeenye. Waanjoo jechuun waan nama ulfaatu, waan namarra caalu, waan nama bitu jechuudha. Kanaaf gaafa dubbatu Phaawulos warra Galaatiyaatti birmadummaatti akka jiraataniif jabaadhaa dhaabbadhaa jedha. Kaleessa gaafa biyya lafaa keessa turre wantoonni waanjoo ta'anii nurra turan baay'eedha. Isaanis maali jennaan? Habboommi Waaqayyoo diinnee raawwannee cubbuudha, hammina, jallina. Galaatiyaa boqonnaa 5 sagalirraa kaasee isa jiru sanarratti ija hojii foonii isa inni dubbatu sanaa jechuudha. Har'a barii ganamaa kana hafuurri Waaqayyoo namoota baay'ee birmaduu hin baasa. Mee namoonni tokko harka keessa nuu fuudhaa ani birmaduu ba'eera jedha. Seera jala yoo turreeyyuu har'a garuu karaa Kiristoosiin nuyi birmaduu baaneera. Mee namni birmaduu ba'e hin dhaga'amu sagaleen keessa harkoon fuudhaa ani birmaduu ba'eera jedha. Kanaaf birmaduu ba'uu jechuun waanjoo jalaa ba'uu jechuudha. Birmaduu Kiristoos kan nu baase deebinee ofii keenya akka jara of hin galchine lafa kanatti Phaawulos dubbata. Meetti dabalee Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsi 31 maal jedha? Boqonnaa 8 suuta jedhaan hubannaa. Boqonnaa 8 lakkoofsa 31 gubbaa isa jiru nan dubbisa. Warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtan na duukaa deemuu dandeessu. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugicha hin hubattu, dhugichi birmaduu isin baasaa jedhe. Dhugicha maal gootu? Hin hubattu, dhugichi immoo maal sin godha? Birmaduu isin baasa. Dhugaan sun eenyu? Yesuus Kiristoos. Inni birmaduu nu baasus Kiristoos. Dubbii koo yoo dhageessan isin bartu, dhugichi immoo birmaduu isin baasaa jedha. Har'a barii ganamaa kana namoota baay'eedha waanjoo garbummaa irraa jireera dhiiga Yesuus. Kanaaf birmadummaatti akka nuyi jiraannu barbaada Kiristoos. Har'a nuyi isa kan keenyan taane baannee wajjin gatantaraa irra. Akka nuyi birmaduun baane kan nu godhe maalinni yoo jettan inni tokkoffaa cubbuudha. Waanjoon inni guddaan namni argee namarraan fuuneeyyuu cubbuudha. Namni ba'aa baatu birmadummaatti jiraata jechuu hin dandeenye. Ba'aan mataa isaatiin iyyuu ba'aa. Yaada keessa na deebisa. Ba'aa jechuun kan gadi nama qabu. Mee amma waa tokko sirriitti hima. Odoon kana ol fuudhee baadhee ol jedhee deema moo gad jedhee deema? Gad jedhee deema. Ba'aa jedhamanni kun. Kiristaanni cubbuun mana isaa jiru namni isaan argine malee ba'aa baatu qaba. Cubbuun gosa tokko kallattii tokko hin beekna. Hajaja Waaqayyoo diduunu cubbuudha mataansa. Kanaaf namni ba'aa baatu gad jedhee akkuma deemu Phaawulos garbummaa jalaa baataniittu isin birmaduudha jedha. Namni birmaduu ba'e hin gammadame harka keessa ol fudhata. Har'a ganama kana sabaas
تتأي كريستوس المواقع سرّا غلافتيرا برمدوما كيسا قمت جوجرا برمدوما كيسا نغاترا برمدوما كيسا بغناترا هم نمني ماريف كرتي تايرا فاكن جدو غفيادو برمدوما تتتقاتي جونا ماريف نمني غافا سغلي واقع يودو بطمو إنغمّن مقامني كل نكينو warri waan gaarii akka biddeeni beelaan haa gammadan akka bishaanii kan dheebotan haa gammadan isaan geessifachuudhaaf jiru weedha warri waan qajeelaa akka biddeeni warri garaan isaanii qullaa immoo haa gammadan jedha Maatewos 5:9 irratti isaan maal godhu Waaqayyoon hin argu weedha kanaaf har'a ganama kana ba'aa kan keen taan cubbuun kan kee miti sobi kan kee miti hanni kan kee miti humna dhiiga Yesuusin sirraa shanyaa'eera ofirri sin eebbisa waan sii kadhadha baatiti ta'ee bara kee buluu kan si nyaate humna dhiiga Yesuusin sirraa galaafateera birmadummaatti akka jiraannu barbaada birmadummaa jechuun nama hidaa ofirraa hin qabne jechuun hidaa maalii hidaa cubbuu ananani dubbachuu barbaadu macaafi qulqulluun maal jedha yoo jettan Maatewos 11:28 warri ba'aan sinitti ulfaatu itti dhamaatanii kan dadhabdan gara koo koottaa ani immoo lubbuu keessaniif boqonnaadhaan kenna kanaaf ba'aa nuti ta'ee waantoo kan ta'e kana iddoon itti harcaafannu iddana Waaqayyo sinirraa hin harcaasayee kanaaf ba'aa cubbuu jalaa gaafa baanu birmaduudha namni ba'aa baatu akkuma gajjedhee deemu amma namni gaafa mataa dhukkubsatu mana yaalaa dhaqee farastaamoolii fudhatee hin fayya gaafa dugda dhukkubuu dhaqee mana yaalatti mata mana yaalaa namni gaafa dhaqu namichi kalla marfee fudhatee kaatee dhaqee nama waraana inni dhibama nasiisaa inni ogeessessaa isaa fi dhukkubsataa walitti aasaa godha akkamitti ogeessi dhufee gaafa taa'u maal si godhaa jedhaan midhaan na nyaachisuu jechuu danda'a dhaabachuu hin danda'u jechuu danda'a dhukkuba isaa waan isa godhu hundumaa itti mee warri mana yaalaa dhattanii beektan ijoolleedhaaf isaa ta'u ofii keessaniif isaa ta'u mana yaalaa warri dhattanii beektan kallattiin oopiroo hin fuudhee marfee itti fakkaatee fiigee rifeensi waraana maal godha jalqaba maal godha maal si godhaa akkamii hammamiif yeroo akkamii sa'aatii kam midhaan si nyaachisa moo si dhoowwa gaafa midhaan si dhoowwu immoo maaltu sirratti mul'ata jedhee gaaffii barbaachisu hin barreeffatu erga barreessee raawwatee gara kutaa barbaachisuutti si erga har'a waa tokko sitti mu barbaada ba'aa kan sitti ta'ee farra gaaffii kan si gaafataa jiru Waaqayyoodha inni immoo si boqochiisa maaltu ba'aa sitti ta'e fidaa waan ajaa'ibu keessaa Yesuus kanan baay'ee jaalladhu maaliif dura yuunan jaalladha warri ba'aan sitti ulfaate kootaa biyyi lafaa immoo nama ba'aa qabu hin jaalattu inni garuu ba'aa fidaa waat maal jechuudha habbaan kee ba'aa duukaas hin jaalatu inni fooni haati kee ba'aa duukaas hin jaalatu ishii fooni ilmi Waaqayyoo garuu ba'aa keessan fidaa gara koo warri ba'aan qaban irraa bu'eettan harkaan fuudhaa waan kanadha humna dhiiga gooftaa Yesuus isinirraa harcaaseera ba'aa kanaaf doktoriin akkasitti nama gaafatee furmaata nama laata dhukkuba doktorii wayi hin argine dhukkuba beektonni hin argine mana yaalaa sanatti hin danda'amu yoo jedhan gara kutaa itti aanutti riifir barreessu mee warri na dhugaa jirtan giddeella waluma fuudhi giddeella Waaqayyo sin faana haa ta'u hin danda'amu inni maal godhu riifir godhu eessatti gara isa olaanuutti gara kamitti gara isa olaanuutti innis hin danda'u innaan biyya alaatti dabarsa ba'aa asumatti dhiigi Yesuus irraa buusu tokko cubbuudha isa bara baay'ee baasitti ta'e irra sirraa dhangalaaseera
rakkoo jiru sitti hima. Amma nuyi amma cubbuu jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa tilmaamu, cubbuu jechuun maal jechuudha kan jedhu isa mucaa yoo wajjin dhaabbatan duwwaadha cubbuudha jennee kan nuti afarsinee kaanu. Garuu mana keenya keessa waa baay'eetu jira, waan baay'eetu jira. Cubbuu kan ta'e macaafni kan mormu, sagalee Waaqayyoo kan lolu. Namni biyya lafaa kana irratti ani qulqulluudha ofiin jedhutu namni kamuu dhadhabaa. Dhiigi Yesuus garuu dhadhabaa kana immoo fidee maal godhe hin jabeesse. Har'a garuu otoon jaalatiin hidhamtanii kan jirtan waan sii kan fuudhama Yesuus ta'e otoon jaalatiin ba'aa cubbuu hidhamtee kan jirtu oli fuutu'a. Otoon beekii waan joogeetummaa jala kan jirtan har'a ganama birmaduu si baaseera. Birmadummaan takka jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kristinaan keenya iyyuu birmaduudha. Warra gatiin irra jiru gatii keenya eessarratti ba'e fannoo irratti. Sinii gala gatiin namaa kan dhume fannoo irratti. Kanaaf deebitanii waanjoo kanatti immoo qabamiinaa jedha. Cubbuu biyya lafaa kana tokkicha Kiristoos haxaa'ee fannoo irra kaa'ee deebitanii immoo isa fannoo irra ture sana hin daganaa ofirratti filiinaa nama. Har'a nuyi Kiristoos ilmi Waaqayyoo birmaduu gaafa nu baasu akkamitti yoo jettan kaleessaa qomoo lamatu ture, diinummaatu ture. Biyya lafaa irratti seerri nurratti mo'ee ture. Kakuu haaraa keessatti garuu erga dhiiga dhangalaasee fannoo yaame seera miti ayyaana ere. Ayyaana kanaan birmaduu namoonni ba'an deebi'anii amma immoo waanjoo garbummaa akka hin baanne macaafi dubbata. Anamma isa dhukkuba mataasi dhukkubaa jedhu kan dubbataa jira miti lubbuu kee fanaasaa jira. Dhukkuba mataa kiniinii lama ganama fudhattee galgala fudhannaan si dafqisiisaa fayyuu dandeessa. Rakkoo hin qabu. Siniyyuu amma mana yaalaa dhaquutti jettanii dhuftu baay'een keessan yeroo ta'e nan kadhadha. Maal jettan jennaan amma mana yaalaa dhaqee yaalla gutti ni nan dhufeetti. Ammuma sanatti sittaa fooyya'u dhaqe. Sirruman kaddeeti. Otoo ishiin ammala mataarraa otoo itti bobeessite iyyuu hamma mana yaalaa keessatti fayyadu. Mana yaalaa immoo taa'anii waldaa ol dhaqeen fayya'uudha waan jedhamtu irratti ta'a. Waan amanamtu irratti ta'a. Namni dhaganama kan mana kanatti eebbifameen ba'a jedhu yoo jiraatu inuma sirratti taa'anii Yesuus. Nama otoo hin taane jabaan tokko teessoorra jira. Inni namaan hin madaalamu gatii ta'e. Kanaaf amma nama waaqa tokko durra akka ta'e fakkaatanis. Ngarataaf amma kadhattee fi gaafa jettu waldaatti kadhatte fayyi bilisa jetta gaafa waldaadhaa ba'u immoo na biraan faffagaatii naamee barannaa sosodaachisaa harka qabatee deema. Du'uun koon oolu manatti duwwaatti nan gatiinaa kadhatameefoo nan du'a nanuma duutati nan jiraadha nanuma jiraattati guddaa nani beeku yoo jiraate isa teessoorra jiru maqaan isaa Waaqayyoodha. Har'a ganama kana Waaqayyoon namoota torbarra garbummaa facaaseera. Garbummaa cubbuu garbummaa rakkina ofirra dhage raatii kaalaababa har'a ganama kana sirraa buuseera. Ofirratti gusatiin ofirratti. Nuyi birmaduu erga birmaduu taane ijoollee ifaati. Ijoolleen ifaa moo waan ifaasu. Kanaaf waa'ee du'aa waa'ee hiyyummaa keessa hin yaadin. Nuyi birmaduudha. Mi'ani birmaduu baay'ee namoota. Haleluuyaa. Birmadummaan kun eessa jira? Eessa jira? Eessa argama birmaduun? Hoteela gaariidha. Fira gaarii bira dhaquudha. Waajjira gaarii galuudha. Eessa argama birmadummaan? Birmaduutti jiraanna inni eessa argama re? Suuqii beekamaa dhala. Mee warri beektan birmadummaan eessa akka argamu natti himaa? Eessa argama birmadummaan? Birmadummaan takka jiraannu Kiristoos birmaduu nu baaseen eessa argama immoo birmadummaan kun hin jedhe. Ergaa warra Qorontos lammaffaa 3:17 akkana jedha. Egaa inni gooftichi jedhame kunoo hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri gooftichaa jiru